Jira jirtuu maatii keenyaa nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtanii nuti nagaa jirraa galata rabbii. Isinis immoo akka nagaa taata waaqarraa abdii qabna akkam jirtanii fayyuma keessanii. Jiruun akkamii hojiin ramadaanaa akkam maal fakkaata hojii tsoomni faasikaa akkam maalii fakkaata akkasuma buleewwan keenya musliimaa bakka jala bultii hiika tsooma ramadaanaa geessanii guyyaa boruutii jedhamee jira gaa'e. Akkam jirtu naguma jirtanii nuti nagaadha galanni waaqaaf haa ta'u. Egaa har'as deebinee dhufnee jirra. Har'a immoo waan bareedaa ta'e tokko qabannee yeroo hundumaa nuti waan bareedaa bakka babbareedaa waan sin barbaachisu nutis kan bakka argannee irraa argannee itti gammanne isinis immoo akkuma argattanii itti gammaddan barbaanneeti isiniif hinne jechuudha. Har'a immoo maal isiniif hinne dhufne seetanii egaa kennu akkuma viidiyoo argaa jirtan manicha akkana jechuudha. Ijoolleen immoo laalina ijoollee warra gurguramanii mitina akkuma argitan manni kun mana gurguraati baay'ee keessan gara keessatiin miidiyaa adda addaatiin egaa hin barbaanna mana yookiin waan adda addaa nu gaafata yeroo baay'ee jechuudha. Mana qofaa miti lafas wariis kan barbaadan wanna baay'ee qaameeshaa manaatis kan akka biffee soofaa kan barbaadan baay'eetu jira. Kan hojjisiisattanis kan bitattanis kan hundumtuu lafa gurgurtanis mana gurgurtanis kan gurguratan hunduu hin jirtu jechuudha. Egaa hin beektanii baay'een keessanii. Innaa kanaaf kun immoo egaa mana gurgurtaati jechuudha. Mana gurgurtaati ganda 12 keessatti argama Asallaa jechuudha. Ganda 12 warroonni beektan jechuudha. Manni kun seera qabeessa waan hundumaa kan qabudha. Kaartaa pilaanii qaba jechuudha. Seera qabeessa osoo hin jiru ayyar kaartaa osoo hin ta'in kaartaa pilaanii qaba jechuudha. Kaartaa pilaanii kan abbaa mataa qofa isaatitti qaba kan waldaa naamina osoo hin taane kan abbaati. Egaa gaaree 200 jira manichis akkuma argitan gara fuulduraattis itti ijaaramuu danda'a. Baay'ee tokko guddaadha. Kushiinaa qaba, shintibeetii qaba. Akkuma argitan maatii keessa jira. Egaa maatiin immoo gara mana kan ta'ani jechuudha kiraa. Warreen mana asiin jiran hojjettoota isaan naannoo biraa jiran waan ta'eef egaa kun warri keessa jiran kiraa keessa jirani. Kanaafiyyuu egaa balballis immoo yookiin akkuma argitan balbala guddichaa naannoo magaalaa qixxeedha jechuu dandeessu. Ganda 12 beektanii abbaa balbala laameraa gurraacha akkana jechuudha. Gibbiin isaallis qorqoorroo yookiin immoo axaree mukaatiin miti. Gibbiidha jechuudha. Bolokkeettiin hojjetame kun akkuma argitan abbaa gibbii gurraacha kana jechuudha. Kana jechuudha manichi kan namichi keessaa gabbaa'e kana jechuudha. Alaan akkana fakkaata. Keessi immoo kinoo qoxaaresin qaba. Bishaanis uffasaatitti qaba. Laawundarii soo barbaadan jira. Waanuma hundaa qaba jechuudha. Laawundarii wajjin hin bitamu garuu. Innaa mana lukkuutti soo barbaadan ni jira. Bakka kushiinaanis dakanaan jira. Manni keessi isaa kan xumurame bootaa akkuma isiniin jedhamu hin qaba. Naannoon isaa baay'ee kan namatti tolu. Naannoo eenyu isiniin jedhu naannoo sana artiist Indaalam Gosaan beektaniini. Artiist Indaalam Gosaa manni itti aanu kun mana isaaniiti mana maatii isaati jechuudha. Mana maqaan naannoo isaanitti himte naan jechuu keessan oolu ifama isiniin jedha. Innaa kanaaf naannoo isaati jechuu barbaadetanii naannoo maatii isaati isaa miti jechuudha. Naannoo maatii isaati maatiin isaa naannoo kan jirani. Inni akkasii warroonni bitachuu barbaadanii waan hundumaa kan guutate. Fuuldura kanaanis immoo deebistanii isin ishee bitti ijaaruu dandeessu. Kun nama manyitaa qabeetii fi saaloonii qaba jechuudha kophaa isaatitti. Waagaan isaaniitis immoo gatiin madaalawaadha baay'ee kan bareeda ta'edha. Gatiin isaa wuddii miti akka jiru laameraan kun balballi kun amma jechuudha mataa isaatiin inni kophaatti kuma ibbaa gadi hin bitamu jechuudha. Balbalumti alaa kun jechuudha. Gibbiin isaa akkuma argitanis bolokkeettiin hojjetame baay'ee tokko kan bareedu qirtsiin isaa sirriitti bareeda jechuudha. Innaa manneen immoo bukkeessaa jiranis inni argitanii illee babbareedatu jira mana babbareedatu jira naannoo sanilleedha.
akkuma argaa jirtan isaanii ol isaanii gadis mana mirtee jira. Itti aansee immoo manni kunis viidiyoo irra jiru kun mana gurguramu warroonni bitachuu barbaadan mana kana egaa armaan dura isinii waraabetan namni bitate egaa bitatanii xixiqqoo maatiisaa balaa haala nageenya kanaan naannoo biraatti irraa egaa warri jalaa miidhameeti birriinuyyuu gimmaasha kennamee gimmaashni hafe egaa isaan maatiin jalaa miidhamee gara naannoo biraatti jechuudha. Arsii shirkaatiin kanaaf jedhanii egaa birrii wilii bakkuma go'anitti maatiin jalaa miidhameetu balaa sanii dhiisanii garuu hin bitanne isaanii amma tasgabboofnee jechaa jiranii abbaan immoo yoo ammata gurgurachuu barbaadeeti innaanis immoo baay'ee tokko bareeda garuu ani hundarraayyuu kun kan ammaa kun ajir kaartaa qaba malee kaartaa filaan hin qabu kan amma asirratti agarsiisaa jiru viidiyoo irra jiru kun jechuudha. Kan duraa garuu seera qabeessa waan hundaa kaartaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni bitachuu barbaadan gara keessatiin nu dubbisuu ni dandeessanii. Lakkoofsa keenya immoo osoo argitanuu baay'een waa'ee isaa guyyaa kaleessa moo gadda isinii maxxansine viidiyoo sanarratti lakkoofsi keenya achuma jira. Osuma lakkoofsa laaliin lakkoofsa nu ergaa jettanii lakkoofsa achuma jira biliis maatii keenya. Lakkoofsa nuti jalatti illee isinii maxxansaa deemna. Kanaafiyyuu sa'a sanillee warroonni baay'een hin bitanne jettanii rakkoon qabu baay'een keessan gaafii hedduu na gaafatan gara waasaappi teelegiraamitiin saanonna takka wanna rakkina qabu tokko hin jiru warii manaati warii gaariidha. Uumaa nuti wanna gaarii hin taane isinitti finna akkuma jenne. Abbaan nuti gaafanneeti malee keenyaa miti nuti isin gaafanneeti naa gurguraa yoo jedhan gaafanneeti warii gaarii aja'anii egaa namni hundi dhugaan dubbatu. Hundis immoo soban dubbatu kanaafiyyuu sa'aan immoo sa'a aannaniiti akkuma isin jedhe ganama leetirii 10 galgala immoo ganama aga 1 galgala 9 kennaa guyyaa tokko qannasee jiranii aannanitti baay'ee gaariidha. Akkuma argitan warii aannanii akka ta'e hin beeksisa ijumaanuu laaltanii hin beektan jechuudha. Kanaafiyyuu warreen bitachuu barbaadan rakkoon hin jira. Isa malees kassanii oliitis hin jira kassanii gadiittis waagaanis ta'e guddina wariitinis hin jira. Raaddeen isa barbaadanii gara nu dubbisuu ni dandeessu. Kanaaf egaa isin jaalannaa viidiyoo keenya immoo sabiskiraayib laayikii gochuudhaan nu guddisaa piliisii. Wanna barbaadan immoo koomentii irratti nu barreessaa kana barbaannaa kana nuu fidaa. Mana immoo ganda barbaadan sallaa keessaa oo jiraate nutti himaa isin jenna.